أمتي يا ربي عمري إساني نافاكاو أباك يا ربي عمري نافاكاو قالت لساني دنياتي متي آخرت ربي جنة الفردوس نافاكا مجيسويا آمين إتيانسين أمون انقلتون فتو بربادو أبليسك يا طبيب شيخ علي Kuya eba kitaba ustaz ahal Ulega boma ini fatihidu irati namuta izan alatifata ربي جزاي سيها كفرو أقسما نموني وان كنرتي نبيرا دابتني نغرغارات رن أبليسك يا برهان شيخ علي وان كنرتي كهي قدا تبتني من أبغاتو فتنون ديساني تو أقسما ورون أنغلتهم فقمالي بيرا دبرو هندن دين مركزكية كان وقات وكوهنغين هنغا دابته كان نمني إبساديه أول كيست براتو مركز شمس الإسلام كتابة أولي قبرما جدي أما إسن بتاچو داف فوداتو داف دبسو داف قفتني قفتن كان إساتو إسپونسر نراته أبشر سيبير جران عن جدن مركز نكوني مركز هاريا كتابنا كأصول بلوغ المرام كتاب التوحيد 40 النووي تجريد الصريح رياض الصالحين تفسير القرآن الكريم كتاب النشلن كن قيا خمساتي بسبتي والانتهين قيا هون ديو كلتي كرزومي في تليجراماتي فيسبوك يوتيوب نرى برتني أرى آجرني صوت الله نكوني وان كانت بريسيتين نتي أمو وان كان نتو بالمانجا جراني bakka kanaan ga'anii naa galatoonfadhaan ulfaadhaa jedhaan markaz shamsul islaamin rabbiin jazaa keessan isin haa kafalu lammaffaa irratti guruppii hawaasa oromoo aanaa agaarfaa biyya jarman gareen kun waggoota muraasa booda namoota tokko ta'anii gadi dhaabne hakikatti ani gadin dhaabne anillee ittuma seene kama qophaayetti hawaasni kuni namni kuni ilma keenna kunuunfatuu qabna jabeeffatuu qabna kama ufiittu kan ufiiti jedhanii hawaasni aanaa agaarfaa kitaaba isin argitan bareedaa ulee gabrummaa injifatte jedhu kana nullee waan kanaati ittuma hin qalaayin waan kana nutu sirraa xumura nutu sibira jiraa ati ilma keenna ati waan rabbi si dandeessisi barreessisi kuni hujii keenna jedhanii ji'a tokko oliif irratti ta'abanii irratti cinqamanii hoggansa xaayir alootiin kan durfamu warroonni achi keessa jiranii koreewwanii fi warroonni hawaasni achi keessatti miseensa ta'anii fi kan hawaasa walii galaatitti kan achirratti hirmaattanii kitaaba ilma keessanii ilma aanaa agaarfaatti dhalate kan ganda keessanii kana jabeessitanii galmaan geettan kana galatoomaa naa ulfaadhaa jedhaan mee hamilee naaf kennaa yeroo ta'u mee ammas hamilee naaf kennaa gantummaan na dhagaame maashaallah duuba saniif hedduu haa galatoomanii hedduu haa ulfaatanii wallaahi hedduu takkana duuba ta'aman rabbi isaanirraa haa jaalatu hawaasni magaalaa baambargi kan keessa waliin jiraadhu nama kana hawaasummaa waliin qabna amantii waliin qabna waan isin ajaa'ibsiisu ijoollee kiristaanatu keessa ture konkolaataan illee asitti nyaata dhiyeessuun bira dabaranii mallaqa waan kitaabni kun ittiin maxxanfamu gahanii nyaata har'a asitti nyaattan kana hawaasa agaarfaattu hawaasa tiim oromoo baambargiitu akka dhangaa kana akka gaarii nyaatanii quuftanii ijaan nalaaltan kana ka godhan gargaarsa biraa dabalatee isaanii mee yeroo takkaamilee naaf kennaaf duuba isaan illee dura bu'aa isaaniitii fi Abdurrahman Abdoo hoogganaa isaaniiti akkasuma hayyoota isaan fakkaatu akka Siraaj akka Mahadii dabalatee hunda isaaniitu yeroo takka mee ammas hamilee naaf kennaaf sadaffaa irratti namoonni ani galateeffachuu barbaadu yaadan kan namira dhaabbatan kun ammoo isin ajaa'ibsiisuu danda'a waldaa afooshaa afran qalloo kan dhiiraatii miti sanuu kan shamarranii kitaaba kana nutu si danda'a abshir nutu si bira jira abshir naan jedhanii dubartoonni qofti kophatti wal baasanii akka kitaabni kun galma kana gahu
naaf godhan dubartii afran qalloo warra soddaa mee naaf galatoonfadhaan haa galatoomanii haa ulfaatanii ulfinni isaanii manatti isaan duuka haa galu galanni ormummaa galanni islaamummaa galanni rabbummaa rabbi subhaanahu wa ta'ala isaaniif haa deebisuu jedhan akkasuma namni hundi isaa gadi kana dheeraa kana gartanii shaggaa wajjaa namni kun wallahi hawaasa keenya nama kana jabeeffadha dhugatti osoo sa'aatii duwwaati yeroo qabaattee itti bilbilte si majaraa kaasa ani yeroo tokko na cinqaayu sila maana bilbile jedhamee ta'u rajaantii yaabeete sila amma sa'aatiin kun hin tarre maafa ana bilbile wallahi takkaa isaa lakki dhugaa takkaa sanii obboleessa keenya kana barreessaadha walaleessaadha waa hedduu hojjetaa hawaasa gargaaraa kaameraamaaniidha mee yeroo takka nama kana hamilee naa kenna balleessa galatoomi ulfaadhu galanni ati na biraa qabdu waan guddaadha jechuu barbaada akkasuma namoonni waan kanarratti na gargaara namoonni akka Zakii Iluu kan akka Zakii Yusuf kan akka Tureedha namoonni akka Khaliifaa akkasuma wallahi amma yoo ebalu jedhee keessaa hambisu tokkotu beekta maqaa kiyya maanan kaasin jechuun mala ka akka Siraaj Abubakar hunda isaaniitu cufti namni asin na gargaartanii ani maqaallee isin kaasini namni hamileedhaan na bira dhaabattanii jabaadhu maashaallah jettanii waan hundan na bira dhaabattan galatoomaa ulfaadhaa ani isinii qabaluu hin danda'u yoo ani amma fakkeenyaaf maqaa ebalu jedhe tarii harki dhahamuu ni danda'a walaakinna rabbi biratti wanni guddaan harki rabbi isinii dhahamuudha rabbiin harka ofii isinii haa dhawu rabbiin isin haa milkeessu duniyatti illee akhiratti illee wanni isin gammachiise wanni booda gaddi isinitti hin finne isinitti haa dhufu gammachuu yeroo hunda rabbi isinii haa finne obboleeyyan sadi tahanii tokko haafiza qur'aanaati kaan marii fi jalqabarratti asirratti dhageeffattan san tikeettii ofii muratanii biyya hoolandirraa obboleeyyan garaa tokkooti sadii umrii isaallee waluma fakkaata biyya hoolandirraa dhufanii jara tanallee Siraaj Sheekh Awwal akkasuma Tamaam akkasuma Faysal mee yeroo takkanaaf galatoonfadhaan jara kanallee duuba isinitti hin dheeressu asumarratti xumura hundi keessanuu Sheekh Hussein dabalate Sheekh Abdul Karim dabalate Sheekh Yaqub dabalate Abdul Qaadi Abbaa Jabal dabalate namoonni firaafalta irraa dhuftan kan munshin irraa dhuftan kan aktivistoota kan hayyoota kan guyyaa kana na bira dhaabbattan galatoomaa isinin jedhu warroonni sagantaa kanarratti illee hirmaattanii akka Jamaal Waliyyii dabalatee akka Xaahir akka Jamaal Gosa hundi isaanii waan guddaadhaan na bira dhaabbatanii hundi isaanii dubbachuu hin danda'u jazaa isaanii yaa Rabbi nu kafaliif قال آمين جتني جل آمين أركضوا إلى آمين جنو آمين يا رب جزاء دوام كنا كيست نمني وهجة تيمتي كنيا بكرة جراتي يا رب برنا جرات آمين رب نما ونا هجة تيمتي نمني يا من نبرة جراتي رب نياني متي وجي بني يعني لرب سنبرة هجرات آمين نمني وان كنا رنا جنب الدهون تيسان رب سنيها جنب ربي أنا كسنين هاجر غلطة كيس ربي سنيها كبرو akkuma jalqaba jedhan yoo haasa'ee jedhe guyyaa waan kiyyataatiin gadi yaasuun mala saniifuu kontiroolii inni xiqqisuun godha jedhee dadhabee galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh